Hundumti keessan bakka jirtanitti nagaadhaan isiniin jedha. Nagaa Waaqayyoon isin gaafadha. Amma jaalala Waaqayyoo taanaan akka dubbii Waaqayyoo wajjin barannuuf ta'eera. Isa dura wal wajjin Waaqayyoon hin kadhanna. Yaa Waaqayyo Gooftaa guddaa goonees galateeffannaa galanni ulfinni bara baraan siif haa ta'u. Nagaa kee araara kee nuuf baay'iftee yaa Waaqayyo yeroo kana waan nu geesseef ati ulfaadhu. Ammas dubbii barannu kana yaa Gooftaa ati qalbiif yaada keenya nuuf banii laphee keenya irra kana biluluuf godhi maqaa tokkicha ilma Yesuus Kiristoosiin ameen. Macaafa qulqulluu keessaatii macaafa Daani'el raajichaa boqonnaa tokko lakkoofsa tokko kaasee amma lakkoofsa 15tti kan jiru wal wajjin ilaalla. Mata dureen nuyi wal wajjin irratti ilaallu bakka jirru yookaan immoo haala naannoo keessa jirru aadaa keenyarraa amantii keenyarraa baay'ee fagoo ta'e utuu jiru akkamitti eenyummaa keenya haala kana keessa naannoo nutti haaraa jiru kana keessatti qabannee turuu dandeenya kan jedhu wal wajjin ilaalla. Innis seenaa Daani'el, Hanaaniyaa, Mishaa'elii fi Azaariyaa wal wajjin in ilaalla. Bara mootiin Yehooyaaqiim Yihuudaa moo'ee waggaa 3ffaatti mootiin Nebukadnezar dhufee Yerusaalemiin in marse. Dhufee Yerusaalemiin marsee mi'a mana qulqullummaa keessa jiru gar tokko isaa fi dargaggootaaf namoota hedduu booji'ee hin deemne. Meeshaalee booji'ee kanas gara biyya Shiinaar jedhamutti fuudhee deeme. Gara biyya Shiinaar jedhamu keessatti fuudhee gaafa deemu mootiin Nebukadnezar kun dargaggoota warra booji'ee dhufe sana keessaati anaafaa jedhe. Erga fo'amaniiti warra fo'aman sana barsiisee dhaabbata mootummaa keessa akka hojjetaniif mana mootummaa keessa akka hojjetaniif ture. Innis isaaniin booji'ee fidee akka isaaniif filamanii dhufan hin barbaade. Kanaaf maal jedhee warri fo'aman kun Daani'el, Mishaa'el, Hanaaniyaa fi Azaariyaan kun kan ija namaatti tolan, kan bifa qaban, kan mataa qaban, kan dandeettii qaban jedhe. Isaanis kanaan fo'amanii mootii Baabiloon kana jalatti kan ta'e Nebukadnezar kana jalatti barsiifamuudhaaf fo'amanii gara mana mootummaatti geeffaman. Yeroo kana Daani'el faa biyya isaanii hin jiranii, naannoo isaan keessa jiran naannoo haaraadha, afaan isaan keessa jiran afaan haaraadha, mootummaa isaan jalatti bulaa jiran mootummaa haaraadha. Kanaaf eenyummaa isaanii kaleessa ture, eenyummaa Yihuudummaa isaanii sana akka hin gadhiifneef eeggannoo isaan godhantu jira. Daani'el faa naannoon itti jijjiiramu, afaan itti jijjiiramu qofa miti. Maqaan isaaniillee jijjiirameera. Naannoo haaraa guutummaa guututti aadaa isaaniirraa, amantii isaaniirraa baay'ee naannoo haaraa, naannoo keessummaa ta'e. Naannoo keessatti eenyummaa isaanii isa gaarii sana fidanii dhufan qabatanii turuun isaanitti baay'ee ulfaataa ta'e keessa dhufan. Yeroo kanaa mootiin kun maal godhe? Nebukadnezar maal godhe? Warra fo'aman kana keessa afaan Kaldootaa baratanii mana mootummaa keessa akka hojjetaniif warra fo'aman kana afaan Kaldootaa barsiisuuf ture. Kanaaf maal godhe? Isaaniif hangafa hojjettootaa fi eegdota isaaniif qacare. Isaan kun maal godhu? Wanta isaan nyaatan, wanta isaan dhugan isaan eegu. Mootiin kun maal godhe? Nebukadnezar wanta nyaatu irraa, ofiisaa kan nyaatu irraa, ofiisaa kan dhugu irraa akka isaaniif kennamu godhe. Inni kun immoo dhufee nyaanni kun, dhugaatiin kun, inni mootiin Nebukadnezar Daani'el fa'iif kenne kun amantii Daani'el faatti bu'a ture. Kanaaf Daani'el faa nyaata kana nyaachuudhaaf garaa muratan, hin didan. Yeroo didan eenyummaa keenyatti bu'a waan ta'eef, amantii keenyatti bu'a waan ta'eef nyaata kana hin nyaannu, dhugaatii kanas hin dhugnu jedhan. Garaa muratan. Garuu bakka kanatti eenyummaa isaanii kana qabatanii turuun baay'ee ulfaataadha gaafa ilaallu. Afaan haaraa kana keessatti, bakka haaraa kana keessatti, naannoo haaraa, aadaa haaraa kana keessatti eenyummaa isaanii isa kaleessa biyya Yihuudotaa keessatti qaban, isa Waaqayyo tokkicha qofa waaqessan sana qabatanii turuun baay'ee isaanitti gaaffii ta'ee ture. Asitti maal godhan? Akkaataa isaan itti didan tokkotu jira. Tokkoffaa didaniiru. Diduu jechuun negatiiviidha. Faallessuudha jechaadha. Faallaadha jechuudha. Wanti yeroo baay'ee gaafa namni tokko gaafa didu akkaataa inni itti didu sun iddoo hedduutti lola kaasaa, namoota kaan
faayidaa isaanii, amala isaanii, eenyummaa isaanii tuqa. Asitti garuu akkaataa itti Daani'el faa diduu isaanii kana ogummaadhaan keessa baantu jira. Ogummaadhaan akkaataa isaan itti didantu jira. Daani'el faa maal godhanii gara hangaficha hojjettootaa kanatti dhiyaatanii nuyi nyaata kana hin nyaannu jedhan. Waaqayyos immoo akka isaan isa hangaficha hojjettootaa sana fuulduratti ayyaana akka isaan argatan isaan hin godhe. Isaanis fuula isaa duratti dhimmi isaanii kun akka ilaalamuuf ayyaana in argatan. Faara tolaadhaan in ilaalaman jechuudha. Hangaficha hojjettootaa kun asitti itti gaafatamummaan isaa Daani'el faa kun bifti isaanii akka hin jijjiiramne waan isaan nyaatan, waan isaan dhugan akka isaaniif mija'u kan isaaniif godhu ture. Innis immoo yoo nani nyaata kana isin raakutee nyaata kan biraa isin jettan kana raafuu kana nyaata isin filattan kana yoon isiniif kenne bifti keessan yoo daalachaa'e anarratti dheekkamsa guddaatu bu'aa jedhe. Jennaan Daani'el faa maal ittiin jedhanii nuyin garboota kee ilaali. Nyaata mootii sana ala nyaata kan biraaf bishaan nuuf haa kennamu nuyin garboota kee ilaali jedhan. Afaan baay'ee laafaadhaan, afaan qabbanaadhaan. Hiriyoota isaanii warra kaan warra nyaata mootii Nebukadnezar nyaatuuf dhugaatii mootii Nebukadnezar dhugu irraa warra dhugan bifa hin miineen asitti nyaanni kun amantii isaaniitti eenyummaa isaaniitti waan bu'uuf hin didan. Gaafa didan immoo nyaata kan biraaf raafuu nyaatota gar biraa nuuf kenniiti bifa keenya ilaali jedha. Innis akkuma isaan jedhan nyaata mootii sana dhiisee nyaata kan biraa kennisiisee fi in ilaali. Guyyaa 10 gaafa ilaalu isaan bifti isaanii daalachaa'uu miti, bifti isaaniis gabbinni isaanis warra nyaata mootii nyaatan sana caalee in argame jedha Macaafni Qulqulluun. Kanaaf bakka jirru hundumaatti, iddoo jirru hundumaatti, waajjira keessa jiru keessatti dargaggoonni, manneen barnootaa olaanoo keessa jiru keessatti, biyya garaagaraa biyya jirru keessatti, biyya eenyummaa keenyatti bu'u kana keessatti akkamitti otuu hiriyoota keenya fedhii isaanii hin dhiibin, eenyummaa isaaniitti hin bu'in, eenyummaa keenya qabannee turuu dandeenya kan jedhu Daani'el faarraa yoo baranne baay'ee gaariidha. Otuu lola hin kaasiin, otuu fincila hin kaasiin akka isaanitti nyaata kana didanii afaan laafaadhaan nuun garboota kee ilaali, bifa keenya ilaali, nyaata adda biraa nuuf kenni ittiin jedhan. Innis tole jedhee akkaataa isaaniitti ilaalee akkaataa isaaniitti eenyummaan isaanii utuu hin tuqamiin, amantiin isaanii utuu hin tuqamiin haala rakkisaa kana keessatti eenyummaa isaanii eeggatan kun baay'ee nama ajaa'iba. Iddoo garaagaraa kan jirtan obboloota koo, hiriyoota koo, eenyummaa keessan eenyummaa nama kan biraatti utuu hin bu'in qabattanii turuudhaaf hin dandeessu. Jechoota filatamoo, jechoota lallaafoo fayyadamuudhaan, bifa nama kan biraa hin miineen fayyadamuudhaan bakka jirru hundumaatti eenyummaa keenya qabannee turuu hin dandeenye. Har'as iddoo garaagaraa kan jirtan dhugaatiin, nyaanni, hojiin garaagaraa kan amantaa kiristaanummaa keenyatti bu'u, Kiristoos irraa kan dudduuba nu deebisu hedduun jira. Isaan kana utuu namoota naannoo keessanitti hin bu'in, utuu namoota naannoo keenyaatti hin bu'in, hiriyoota keenya utuu hin tuqin bakka jirru hundumaatti nagaa buusuudhaan, bifa nagaadhaan eenyummaa keenya qabannee turuun hin danda'amu. Waaqayyoo waan ammammaatti barannee dubbii ammammaatti dhageenye nuuf haa eebbisu. Waaqayyo bakka jirtan hundumaatti isin haa eegu. Ulfaadhaa. Nagaa turaa.